Tubuku YouTube keessan gabayaa tubiidha. Gabayaan tub akkuma beekamu gaafiiwwan isin dhiyeessitan irratti hundaa'uudhaan viidiyoolee garaagaraa hojjetee isiniif kan dhiyeessaa ture jechaadha. Guyyaa har'aas akkuma dura baratame gaafii namoonni hedduu gaafatan irratti hundaa'uudhaan meeshaa isin gaafattan guyyaa har'aas qabadhee viidiyootti hojjedhee isiniif dhiyaatee jira. Kanaaf hanga xumuraa viidiyoo kennaatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Gabayaa tub deebii gaafii keessaniiti jechuun ni danda'ama. Gaafiiwwan isin gaafatan kamuu irratti viidiyoo isin hojjechuun ni danda'a. Gaafii isin gaafatan kamuufiyyuu deebii isiniif laatu meeshaa isin barbaadan gatii isaa waliin akkaataa itti fayyadama isaa akkasumas iddoo argama isaa hundayyuu isiniif dhiyeessuu kan danda'u jechaadha. Akkasumas ammoo fedhii keessan guutuuf gaafii isin gaafatan isin deebisuuf ammas kutannoodhaan kan ka'e jechaadha. Kanaaf warroonni guyyaa yeroo jalqabaatiif gara YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa, like share waliif godha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumura isaatti hordofaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Meeshaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe moobaayilii Itoophiyaa keessatti bilbiloonni jechaadha. Maal fakkaatanii gatiin isaanii maaliin jiranii kan jedhu gaafii hunda keessanii ta'uu ni danda'a. Kanaaf warri kana duras gatii bilbila Itoophiyaa keessatti gatii isaa meeqaan jira jettanii gaafii isinitti ta'e guyyaa har'aa haaluma salphaan deebii isaa isin bira gaha ta'a. Kanaaf hanga xumura viidiyoo keenyaatti na hordofaa isiniin jedha. Gara jalqabaatti yoo seennu viidiyoo kana gara jalqabaatti yoo seennu bilbila Infinix wajjin ilaalla jechaadha. Bilbilli Infinixin moodela yeroo dhiyoo dhufeedha. Infinix yoo ilaalle Infinix Hot 8, Hot 7, Hot 6 kan jedhamantu jira jechaadha. Jalqaba irratti Hot 8 yoo ilaalle Hot 8 GB 32 jechaadha. Qarshii 4500. Haaluma fakkaatuun Hot 7 GB 32 qarshii 4300 jechaadha. Isuma ta'ee Hot 7 kana ta'e GB'n 16 qarshii 4000 argachuu dandeettan haaluma salphaan gabaa irratti. Hot 6 ammoo tuyyuu qarshii 4000 jechaadha. GB 32 qaba. Qarshii 4000 gabaa irraa argachuu dandeettani. Infinix Smart 4 Infinix Smart 3 kan jedhamutu jira. Infinix Smart 4 kun GB 32 qarshii 4600. Haaluma fakkaatuun Infinix Smart 3 GB 32 innis qarshii 4600 jechaadha. Gatii isaanii wal fakkaata. Fayyadamni isaanii ammoo tuyyuu faayidaan isaan kennanis walitti kan dhiyaate jechaadha. Haaluma fakkaatuun Infinix S5 kan jedhamutu jira. Dhiifama. Infinix S5 kun GB 64 qaba. GB 64 kana kan qabu kun jechaadha. Qarshii 7000 haaluma salphaan gabaa irraa argachuu dandeettan jechaadha. Infinixonni guyyaa har'a qabadhee isin dhiyaadhe kanniinuma yoo ta'ani gara Teeknootti yoo dhufnu Teeknoon bilbila Teeknoo Itoophiyaa irratti gatiin isaa immoo kan inni fakkaatu jechaadha. Teeknoo kun F1 kan jedhamutu jira. Teeknoo F1 kun GB 8 qarshii 2300 argama jechaadha. Teeknoo dhuma ta'ee F2 GB 8 jechaadha. Qarshii 2500 argachuu dandeettani. Teeknoo Pop 2 kan jedhamutu jira. Teeknoo Pop 2 kun GB 16 qarshii 3500 argachuu dandeettan jechaadha. Bilbila kan haaluma salphaan haaluma fakkaatuun Teeknoo Pop 3 GB 16 qarshii 3300 argachuu dandeettan jechaadha. Odeeffannoo qabu irraa Teeknoo haala kana yoo jennee haala kanaan jiranii haala kanaan bitachuu dandeettanii bittaniitti fayyadamuu dandeettanii bittanii kennaa namaa kennuu dandeettan jechaadha. Gara bilbila Samsung Smartiitti yoo deemne bilbila Samsung Smartiin jalqaba irratti S5 qarshii 4500 argachuu dandeettan jechaadha. Haaluma fakkaatuun Samsung S6 qarshii 6000. Samsung S6 Edge kan jedhamutu jira. S6 Edge kun qarshii 7000 jechaadha. Samsung S7 qarshii 9700 haaluma salphaan gabaa irratti argachuu dandeettani. Haaluma kana fakkaatuun Samsung Note 4 qarshii 5400. Samsung Note 3 qarshii 5000. Samsung Note 5 qarshii 8000. Bilbila bareedatu mul'ata iddoo kanatti bilbila Samsung S8 dha. Samsung S8 kuni qarshii 17500 jechaadha. Bilbila baay'ee bareedaa moodela yeroo dhiyoo dhufeedha jechaadha. Haaluma fakkaatuun Samsung S8 Plusin qarshii 8000 fi dhiifama qarshii Samsung S8 Plusin qarshii 18500 argachuu dandeettan jechaadha. Ammas Samsung Note 8 kan jedhamu kun Samsung Note 8 kun qarshii 20,000 fi 500 haaluma salphaan gabaa irratti argachuu dandeettan jechaadha. Kunneen Samsung S8, Samsung S8 Plus fi Samsung Note 8 kun bilbila moodela yeroo dhiyooti jechaadha. Gatii kanaan haaluma salphaan Itoophiyaa keessatti argachuu dandeettan jechaadha. Haaluma
Kana fakkaatuun Samsung Galaxy G series bilbiloota jedhamantu jira. Samsung Galaxy G series kunniin G6 qarshii 7,000 bitachuu dandeettan jechaadha. G5 Prime kan jedhamutu jira. G5 Prime kun qarshii 5,500 argachuu dandeettani. G7 Prime kan jedhamutu jira. G7 Prime kun qarshii 7,000 argachuu dandeettani. G7 Pro kan jedhamutu jira. G7 Pro kan ammoo qarshii 9,000 argachuu dandeettani. G7 Core ammoo qarshii 650 argachuu dandeettan jechaadha. Ammas G3 Prime bilbila jedhamu jira. Samsung Galaxy G series keessa jechaadha. G5 G3 kuni qarshii 5,000 argachuu dandeettan jechaadha. Bilbila Samsung Galaxy G series hamma kana yoo jenne odeeffannoo qabu irra hamma kana hojjenne amma gara bilbila iPhone'tti yeroo isin dabarsu. Bilbilli iPhone gosoota hedduutu viidiyoo kana keessatti argama. Jalqaba irratti iPhone 5S GB 16 jechaadha qarshii 4,500 argachuu dandeettani. iPhone 6 GB 16 mootuyyuu qarshii 7,500 haaluma salphaan gabaa irratti Itoophiyaa keessatti argachuu dandeettan jechaadha. iPhone 6 GB 16 qarshii 7,500 isiniin jedhee jira. iPhone 6 GB 64 kan qabu ammoo qarshii 8,500 jechaadha. Garaagarummaa qarshii 1,000tiin jidduu isaaniitti argama. iPhone G Plus ammoo G Plus 6 iPhone 6 Plus jechaadha dhiifama. Qarshii 9,500 jechaadha GB 16. iPhone 6 Plus GB 64 ammoo qarshii 11,500 jechaadha. Garaagarummaa qarshii 2,000 jidduu isaaniitti argama. Ammas haaluma kana fakkaatuun iPhone 6 GB 16 qarshii 8,500 yoo ta'u, iPhone 6S GB 64 qarshii 10,500 haaluma salphaatti gabaa irraa argachuu dandeettan jechaadha. Dabalataanis iPhone 6 5S iPhone 6 S Plus kan ta'e jechaadha GB 16 qarshii 11,000 argachuu dandeettani. iPhone 6 S Plus ta'ee GB 64 yommuu ta'u qarshii 14,500 argachuu dandeettan jechaadha. Ammas iPhone 7 GB 32 qarshii 17,500 yoo ta'u, iPhone 7 GB 128 qarshii 18,500 gabaa irraa argachuu dandeettan jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun iPhone 7 Plus GB 32 kan qabu qarshii 9,500 yoo ta'u, iPhone 7 Plus ta'ee GB 128 kan qabu ammoo qarshii 21,500 gabaa irraa haaluma salphaan argachuu dandeettan jechaadha. iPhone 8 kan ta'e ammoo iPhone 8 kun GB 64 kan qabu qarshii 20,200 yoo ta'u, iPhone 8 ta'ee GB 256 kan qabu ammoo qarshii 20,500 gabaa irraa argachuu dandeettan jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun iPhone 8 Plus GB 64 kan qabu qarshii 23,000 yoo ta'u, iPhone 8 Plus ta'ee GB 256 kan qabu ammoo qarshii 30,000 jechaadha. iPhone X kan jedhamutu jira. iPhone X kun GB 64 qarshii 34,000 yoo ta'u, iPhone X ta'ee GB 256 kan qabu ammoo qarshii 36,000 jechaadha. Kanaaf viidiyoo guyyaa har'aa isin dhiyaase keessatti gatiin bilbilaa fi akkaataan bilbilaa Itoophiyaa keessatti gabaa irratti haala kanaan jiran jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana yoo hordoftan salphumatti bilbiloota nama isin kaase kanneen gatii nama isin kaase kana waliin argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf warri fi keessanitti fayyadamuu barbaadan kennaa namaaf kennuu barbaadan hundinuyyuu bilbiloota amma isin dhiyeesse kanneen haaluma kanaan gatii kanaan gabaa irraa argachuu waan dandeettaniif gara viidiyoo keenyaa koottaa daawwadha. Waliif sheer godha, waliif dabarsaati. Subscribe gochuu ammoo akka hin daganne jecha. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura, nagaan nuuf jiraadha. Bye.